akkatti jiraniiti akka aadaa isaanii waggatti yeroo takka yeroo torban lama hin geenyeef magaalaa irraa achi garas ba'anii magaalaa biraa ilmaan isaanii shanan fudhatanii wal boharsaa waliin dabarsan. Konkolaataa keessattis tapha isaanii san akkuma manaati wal bubbutan wal qofalchiisan wal qoosan. Karaan qajeelaadha daba hin qabu itti gadi qabe saffisa dabale warri daandii hojjetu kan saffisa isaa kana quba hin qabne karaa baqeessaniiti biyyeen keessaa haranuu hin goggoyne duuba inninis akkuma saffisa saasaniin dhufeen mallattoo kaayamellee kabajuuf yeroo hin arkanne konkolaataatu boolla dhawe moo boollatu konkolaataa dhaween ja'ani waanuma fedhe ja'e garuu gololleen yookiin goommaan duraa saffisa dhufe saniin gawiin inni gawja'u iyyensisii hilleensa ajjeesa. Sagalee tana booda maayikiroo sakandii waa xiqqoof konkolaataan isaanii xayyaara balaliitti erga jijjiiramee hani karaa dhihaa achi deemaa jiran baatti fuula deebi'ee konkolaataan erga qubate Mr. X fi ilmaan isaa kan dhiiraa lamaan halkan haga takka osoo if hin beekin turanii doktorotaan marfamanii ija isaanii gargar banatan. Dubbiin duraa walitti bude sagaleen dhooyinsa goommaa isaaniitii fi hospitaalaa hariiroon isaan qaban galaafii dhufe. Mr. X bakkuma ciisuu ol ka'uuf yaalii godhaadhaa hani doktoroonni lafatti qaban haadha warra isaatii fi ilmaan isaa tokko tokkoon maqaa isaanii yaamaa amanuu hin dandeenye. Haati mana isaatii fi daa'imman lamaan battalumatti fuula rabbii dabranis inni tokko ammoo hospitaala keessa erga lama bulee wareegame. Isaa fi ilmaan isaa lameen hospitaala keessa ji'a lama haga ji'a afurii erga fixanii fayyanii bahanis qabeenyi ji'a afuriif itti wal'aanamaa turu waliin hojiin isaa facaatee qabeenya irra jireessi hawaasni keenya qabu kan ta'e hiyyummaadhaan waliin walitti diriirfatan waggaa lama lakkoofsisee jira. Hiyyummaadhaan waliin walitti erga diriirfatanii waggaa lama lakkoofsiseeti jira. Hiyyummaa isaatiin turtii keessa wal barullee haadha warra saasan dagachuu dadhabe ilmaan isaallee akka gaafatan hin barbaadu. Kunootuugaa Mr. X arra gaheeti jira. Arra duuba warri isaan wal barre kun maal haa jennu? Rabbi si haa sabbarsiisu jennaani moo rabbi si haa tujjaaroomsuu jennaani? Mee ilmaan saalamaan hayyoo faxara nyaatan hiraata hin nyaanne hayyoo hiraata arkatan faxara hin nyaanne kun maal jechuuni barbaadu? Daa'imman qulqulluudha abbaan isaanii ni dhabee fi ni arkatee sirritti addaan hin baafatan. Wanni isaan beekan beelawuu hajeeluu abbaa isaanii gaafachuu abbaa isaanii rakkisuu fi abbaa isaanii dararuu qofa. Babiyyee Oyyee Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhuftee saati ani bar hoggaati deemte san nin beelawe. Ani haa beelu abshiir mucaa kiyya siifin godha arra laaqana nyaannaaya. Ati nyaata akka ummaatti godhuun beektuusa? Isiniifin godhaa jee miti amma usaa kanarraa. Babiyyee ijoolleen ollaa keenyaa sun huccuu bitatan tan iidaan hunjaan ammaa isaaniitiif biteefillee. Du'aa'ii godhaa rabbi maallaqa nu haa kennu hayyee anilleen isiniifin bita. Hayyee babiyyee gizee du'aa'ii godhan maallaqa harkataniisa? Gizee du'aa'ii godhan maallaqa harkatan. Duba ani reefu godhee bar ati maallaqan harkanneesa? Xiqqashoo harkadhe amma haalaan naaf godhe amma akkaan haalaan guddoo harkadhu hayyee. Babiyyee
annan dubbisin laal sitti aareetin jira. Maaliin si godhe yaalma kiyya maaliin si godhe maaliin sirraa balleessi. Ati ummaan teessanni dhufti nun jechaa ol taami mee duba ummaan ta'in yoom dhufti. Usaanarraa natti hin dubbatina. Usaa natti hin dubbatina ganaa. Ijoollee tiyye ani bari isiniin jaaladha waan hin dandeenye naan hin je'inaa gara. Hayyee baabiyyee wilii sin gaafadhu. Duba nuti hoo yoom bira dhayna. Namni ifii dhaquu hin danda'u rabbumaatu nama geessa ilma kiyya. Hayyee yaa rabbii nagaysi kee du'aa'ee gorodhuu baabiyyee. Hin godhin mucaa kiyya hin godhinaa ijoollee tiyye. Hin godhin bareedaa kiyya na bira teessan isin hayaa ani isinin jaaladha.